daa'ima takka daa'uun duratti maaliif akka da'an beekuun nama barbaachisa. Akkasumallee shamarran keenya dhiira tokko bira yoo dhattanii akka booda ilmoo argattanis sirriitti hubadhaa. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota keenya nageenyi koo kan jalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoo galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Warroonni mana kanaaf haarawaa taatan oluma seenaa laayik sheer sabiskiraayib gochuun gara maamila keenyatti dabalama. Warroonni duraan faana turtan immoo laayik gochuu akkuma keechanii hin dagatinaa hin jennu. Egaa ka viidiyoo ani qabadhee dhufe viidiyoo tokko guyyaa kaleechaa gadhiiseen ture. Garuu haa ta'uti viidiyoo san sababbii daa'imman san keessa galchee viidiyoo sun hin gubate jechuudha. Viidiyoo san keessatti warroonni odoo viidiyoo sun hin gubatiin argitanii hubattan ta'uu danda'a. Na dhukkubee tanan irra deebi'ee hojjechaa jira jechuudha viidiyoo sanii. Obboleettiin keenya takka waaqayyoon ol fuudhee lakkuu lama kenneefii jira. Lakkuu lama waaqni badhaase. Namni baay'een dhala dhabee kan kadhatutu jira. Gariin immoo badhaafamee akka itti guddafatu wallaalee kan ajjeesuuf harka ofiitiin tumutu jira. Viidiyoo sun ijoollee hedduu boochiseera. Nama baay'eetu boo'ee. Nama baay'eetu immoo viidiyoo san fuula TikTok irratti duwiitti gochaa qalbiin isaa cabee. Maaliif jennaan daa'imti badii hin qabdu. Yookaan immoo balleechitee addunyaa kanarratti hin dhuftu yeroo baay'ee kan balleechu warruma gurguddaa jalqaba walitti dhufan isaa dhiiraatii fi ishee dubartii walitti dhufanii namni tokko erga walitti dabalamee wajjin jiraate immoo ilmoon ni dhufa. Akka ilmoon dhufu oduma beekan raawwachuu danda'u. Immoo yeroo ilmoo yoo hin barbaanne akkuma yeroo amma barri tollee jira waan ta'eef fayyadamuu ni danda'ama. Garuu ilmoo fidanii ilmoo san dararuu adabuu daa'ima dubbachuu hin dandeenye yookaan immoo ofirraa si qabuu hin dandeenye tokko gadi qabdee akka nama guddaatti yoo tumtu dhugaa viidiyoo sun mimmaanii miti dhiiga nama boochisa. Daa'ima kana qabdee akka nama jabaatitti yoo ishiin qaxaqqaxxu daa'imti kun irri jedhee bu'aa jechuudha lama yoo tokko qaxaqqaxxee dadhabde immoo kaanitti dabarti kaanillee immoo akkasumatti qaxaqqaxxee garana deebitee tokko irraas qaxaqqaxxee erga dhiiga isaa keessaa gadi jissiteen booda immoo achi deebitee san immoo isa lammaffaa huute jechuudha ajjeesuu fi yookaan abbaan ijoollee kanaa kan si miidhee si biraa baduu danda'a yookaan si dhiisee si biraa deemuu danda'a. Inni si miidhuu danda'a. Garuu daa'imman kun duudaawwan kun kan homaan beekne kun maal si godhani aguma feetillee isatti yoo aarte aarii keessan daa'ima agganaatitti ba'uun sirraan eeggamu. Har'aati daa'imma sarru kutta malee rabbii keetiin walitti bu'aa akka jirtu sirriitti hubadhu. Obboleettii keenya san namni viidiyoo san laale obboleettii keenya san bakka isheen jirtu barbaade yoo qabee qaama seeraa jara hin oolchini baay'ee namatti dhaga'ama. Maaliif jenna kan akkanatti miidiyaa irra baastee daa'imman akkana gootu ka shamarra akkanatti baay'inaan kan biyya keessa jirtu akkanatti miidiyaa irratti akkanaan gootu biyya ormaa kana jirti natti fakkaate. Yeroo baay'ee ijoolleen ala baatan akkasumas immoo attaalalamtanii ala baatanii erga ala baataniin booda immoo gara heerumaa deemtanii heerumtanii daa'ima hin dararinaa. Yookaan immoo duruma mana xalabaati hin ba'ina. Yoo baatan immoo kaayyoo manaa baatanii beektu maaliif akka haadha abbaa keechinarraa baatanii beektu sirriitti hubattu. Kun rakkatee rakkoon biyyaa baasa. Kunis immoo baratee barumsa dhabee aariin kan biyyaa ba'utu jira. Wantoota garaagaraatiin baay'een kan biyya ormaatti faffacaamaa jiraachaa jiranii. Garuu haa ta'uti kaayyoo manaas hin baasisan galmaan gaatanii gara biyya ofiitti deebi'uu wayyamoo asitti biyya ormaa biyya guddatte keessa jirra jedhanii akka barbaadan ta'anii gaafa rakkoon namarra ga'e rakkoo san fuula miidiyaatti fiduutu caala. Keessattuu daa'imaan jechuudha. Daa'ima dararuu. Daa'imman sun yoo ta'an ji'a ja'a kanan taran jechuudha baay'isanii daa'ima sanniin dararuun maaliif barbaachise dhugaa rabbii qalbii nama cabsa keessa nama cabsa dhugaa dubbachuudhaaf daa'ima xixiqqoo akkas godhuun ni ulfaata. Viidiyoo sun qalbiin na cabee akkaataa itti dubbatanis wanta jedhanis hin qabu. Garuu shamarran keenya dhugaa waan gootan ilaalaa dhiirri dhiira biyya ormaa keessatti ati gadi baatee yoo itti heerumte
tokkoffaa irratti kan mudoo sirra ga'u si'i kan immoo akka dhaltu akka daa'ima garaatti godhatu ilmi dhiiraa sun garaatti daa'iman godhatu daa'uu hin danda'u shamaruma jechuudha. Gaafa ati kana gootu akka kunis qaama lama taatee dabalamte qaamni sadii akka dhufu beeki. Biyya ormaa keessatti gaafan kana godhe immoo rakkoon na mudatu jedhi fageessi yaadi. Jalqaba waan kana seenuun duratti fageessi yaadi. Ilmi dhiiraa homaa idaatti hin qabu. Sigatee baduu danda'a. Bakka barbaade deemuu danda'a. Sin beeku jedhee si kaaduu danda'a. Waa hedduu ta'uu dandeessa. Kanaaf of eeggannoo guddaa godha. Biyya ormaa keessatti si jammar heerumnuu hin barbaachisu. Yoo meebii namoonni biyya ormaa keessatti natsaannatii argatanii firii viizaadhaan dhufanii asitti jiraatan warroonni akkas heerumuu hin danda'u. Sarraatanyaan akka kiyyaa sarraatanyaan akka keenyaa jechuudha. Gola madaamiti. Paaspoortii keenya gola madaamii keessatti gatanii warroonni ba'an. Paaspoortii malee fudhatanii baatanii bara. Paaspoortii gatanii warri baatan. Odoo tasa gadi baane poolisiidhaan qabamuu dandeenya. Shurxaan nu qabuu dandeechi jettanii warroonni sodaattanii heerumuu sin hin barbaachisu asitti. Yoo heerumuu barbaaddanii erga ala baatanii hojii dhaabbataa ni jira. Amma Saawudii kana hojii maraxuudha malee 5,500 1,800 nafi jira jechuudha dalagaanii. Inna dhaabbataa sanuu dhaabbataa ni argatu jechuudha 1,800 nama kadhatu madaamonni jechuudha. Hojii akkasii san hojjedhaati 2,200 2,300 jettanii yeroo keechaan gubdanii mana ijaazatti umurii keechaan hin fixinaati 500 isaa ta'u 800 isaa ta'u waan argattaniin hojjedhaati dafaati gara biyya keechanii galaa heerumaa malee. Asitti heerumtanii ofiisiin rakkisinaa ilmoo keechaniin rakkisinaa ofiisiin dararina ilmoo sin dararina dhugaa daa'ima keessattuu daa'ima dudduu hin dararina. Wantoonni shamarran keenya hojjechaa jirtan baay'ee fokkataa ta'ee jira. Nullee garatti dubbannu dhabnee jirra. Simfaana jechuudha. Nus warroonni gola madaamii keessatti gadi jennee ol jennu isunuma faana maqaan keenya nu badaa jira. Shamarran biyya ormaa jedhu. Garuu shamarran biyya arabaa keessaa haadholiin keenya hedduutu jira jechuudha. Ani duraan haadholiin nuun jiru jedhee yaadu. Namoota gurguddaa kan haadha nuu ta'uu danda'antu jira jechuudha. Fuula TikTok irratti yeroo baay'ee argu haadha teenya takkafa haadhuma kiyya natti fakkaatte jechuudha. Baay'ee nama gurguddaatu jira. Yoo shamarran biyya arabaa jedhanii olitti qabaniitu maqaa balleechanii kan qalbiidhaan badde yoo ishiin badde kan maqaan badumu shamarran biyya arabaa jedhaniitu hunduma keenya walitti qabanii balleechuu. Kanaaf warroonni akkasii of qusadhaadha. Akkasumas warroonni shamarran biyya arabaa ta'anii bakka tokkotti walitti qabdanii haadholii keenya nujiin arrabsitan of qusadhaa jecha. Shamarran keenya gadi baatanii maal akka hojjettan sirriitti hubadhaadha. Of ilaaladha. Bakka of ilaala dhiira dalagee sin hin jiraachifne tokkotti heerumina isinitti haafu biyya ormaatitti inni dhiirri asitti keessattuu shamarran irratti fayyadamuuf jechuudha dhiirri asii. Maaliif jennaani yeroo gaafa shamarran mana xalabaatii baase ishii dalagaa hin galcha inni algaarra cisa ishiin dalagde takka mana kiraa kaffalti takka qaqallaba dandeessi dhugaa bakka mana kontiraataa baate jechuun ashkara namaa taate jechuudha. Kanaaf kuma takkitti keetiin dalagadhu gara biyya keetii gali akkasii sin gorsa asitti daa'imman hagana daa'imman kichuu deechanii kaatanii hin dararina daa'imman ittiin taphatina dhugaa rabbii dubbachuudhaaf isaanis guddatanii iddoo tokko ga'uu danda'u erga ta'e guddisaa dararamaati guddisaa rakkoo irraan ga'uuf hin yaadina jechuudha. Yookaan itti kadhadhaa jechuudha akka ijoolleen itti kadhatanitti malee akka obboleettiin keenya goote kanatti fudhanii daa'ima akkana godhuun baay'ee ulfaataa. Sinin jechuu jaaladhaani kanarraan dubbadhu waan na wajjin turtaniif galatoomaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti immoo turtii gaarii baay'ee.